Dr. Jaakoo Booliin Obaasee shaayii wajjin mee maal jetta ati? Bakka kan koo taate kan afaan buskutii afur isheesitti. Ashama kam jettu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraatti walitti deebinee jira. Qaxaleen keessan egaa kunoo akkuma argitan addas qoftee isinii dhuftee jirti. Maaliif ugaa dhiyoo diqqoo isin fe'eef bishaan obbira kakaawwadhaa. Namni chaanaala kana keessatti qaqannasiin jalaa dhumaa redhee yeroon qorannoo godhu namoonni baay'een akka jarri kolfaan du'aa jiran irra ga'eera. Inis akkana jalaan duune jecha bishaan obbira kakaawwadhaati. Yoo diqqoo isin fe'echaadha. Maaliif gabarreen chaanaala kanaaf haala waa taatan dafaa subscribe godhaati. Maatii chaanaala kanaa ta'an isiniin jalaa ittiin bohaartu. Santaan 80 warra subscribe nan goonetti ilaalaa jira viidiyoo koo. Viidiyoo kana hundi keessanuu like gochuudha. Laayikii moo beekaa didaa jirtu. Dheengadda laayikii hamma kana yoo galee vloogii nan hojjedheen viidiyoon gadhiise irratti viyuunsa 500 akkasiiti. 500 wayi gara kana laayikiin isaa 100 wayi an laayikii 170 isin gaafadhe. Ana cinqamsiisuudha jettanii akkam vloogii hojjedhu jettaniiti miti eegasii beekaa didduu jechaadha beekaa laayikii gochuu didduu jechaadha agaleera maaliif waan illee isiniif hin naqa laayikii 170 geenye almost gara laayikii 120 gara sanatti fakkaata namni 50 nan qata yookaan viidiyoo kana irratti isinitti hin baay'isu namni 40 ol kommentiidhaan vloogii nu hojjedhu qofa jedha nu hojjedhu qofa yoo naan jettanii nan naqa bultii kana keessa laallee yoonni sunis laayikii 170 galee Sini fino jada vlogi. Alifu hasan isinitti dheeresse dhifanaaf godha gara viidiyoo. Al tokko dubartoonni keenya sakka saara aadaa ta'anii akkasila namni nama hojii hojjetu anatti qoosu baay'ee na arsala yeroo abbaan manaa keessan immoo akkas dubartoonni keenya akkasuma TikTok yeroo waliin dhufanii YouTube isinitti kolfa isin cinqamtanii hunna godhaa jirtan yoo akkasii isinitti qoosanii malaan itti kenname baama Olleen kookul kulun harras jaalata balbalasa banee Ta'es eegata yerunatti hin tolle yooma nafta. Baba, ana barasatida. Ummatiya, nyata qawweseetu jira kootu nyaadhu. Narraandamne narratti qabsiste eenyu qabaajate eenyu qabaajate allooziya fooba gonaa difte. Kaballaan itti bicata an kaballaan itti bicata tu dandeessee dhiira akkasiitu haadha mana kaawwate asi Farhanat immoo Nasraan niistemo. Nasraan mana keessa yaatasi. Dad is calling for America. What's up, my son? Dad. Akam ol tamaki akam. Account ke kani. Tol. Awash Bank irratti. Awash Bank. Okay. Birri kuma lamaftu yes. That means $50. Yeah. $50 shantama sigalchera. That means around 2,500 Ethiopian bu. That is very hedduu si erge. Dalara shantama si erge jira. Kana jechuun birrii Itoophiyaatti gaafa deebi'u hedduu dhufa. Saamunaa bitadhu, mana kiraayii kaffaladhu. Everything guuttachuu dandeessa. Yoo si bite makiinaallee bitadhu. Yoo si dandaate everything gochuu dandeessa. Shi si galcheera nigdi baankii Awaash baankii irraan si godhe. Thank you. I have no time. Nagaan olishi naan bilbilin lammaffata. Thank you. Namoonni gaa yeroo
Dooraalee dabalee wama birriin 50 dhufee asitti. Akkuma birrii 2000 siif ergeera akka waan guddaa makiinaa yoo si cidha Harargee. Baga gamada ismi sirroni baga tigesan ida kesani tiga mandera baga gamada hunde kesani baga gamada ismi sirroni baga tigesan ida kesani tiga mandera baga wow imbabbareedulleedha wanti na dhibe gaaffii koo keessaa Harargee irratti dhiirris akkas uffata akka dubra asirratti callee hundinuu akka aadaa ofiitti jiraata. Meemeen uffata dhiirris iddoo hunda akkasii Harargee guutuu akkasii meemee. Samoonu kan immoo ijoolleen tokko sooshaal miidiyaa wal fiisiksuu ni galee maanni jedhee tan giseen ilaalu. Hayaatan kariima jireenya gaarii fuudha khayrii fadeemaani jara bultii lama jaratan hunda bagasin gargaare suuftichi guddaan olii kootee isin lamaani alhamdulillahi kan sin gargaare kan amrii isin ijaare baarakallah lakum fiddiini jarati akiraatti wal gargaaru hawaasa deegame deebisee jaaru isin gargaaru rabbiini mana rakkataanitti haara galfaatu kan yeroo hunda gammachuu jiraatu. Lirraa bareeddu maashaallah isinitti gammanneerra fooziinis egaa ijoollee keenya garuu atoon hin beekin nu yoom arganna amma nama akkas nu wajjin fiigu nama wajjin fiignu yoom arganna nu yoom inni qabu akkas fudhatee fiiga no Baga kan koo taate kan afaan buskutii afur ishee sittoo kan yeroo nawwaamu naanis jettu ookoo kan deemsisii tolu akkuma qeeransaa kan dhaabbiin bareeddu mataa amma qeensaa kan maqaan sii tolu hin quufne ammam waamu kan hin onnee koorraa bakka guddaa qabuuf yeroon gaddi gaddaan yoon kolfes gammaddu iftuu akka biiftuu diimtuu ilkaan cabbii hunda keessaa filee sinaaf kenne rabbii umurii dheeradhee bagan har'a ga'ee baga kan koo taate bagan kan kees ta'e baga kan koo taate bagan kan kees ta'e. Baga kan koo taate bagan kan kee ta'e jettanii gara jechuun yaa'u singiloonni garaan jiraanna isinii galee yeroo akkas jedhamu no nama jechisiisadha isinii galee nuuf ijaajuu qabdu yeroo waan akkanaa si tokko irra kaawwattan jechaadha gadhiistan ijoolleenis maaliifuu isinitti gammanneerra singiloota garuu yaada nuufis nu barbaada yookaan immoo nuufis nu barbaadudha isinii galee. Dr. Jaakoo Booliin Obaasee shaayii wajjin mee maal jetta ati akka inni shamarran biraa hin jaallanneefan obaasee booliidhuma keemoo. Okay, baga qoricha biraayyuu na baasin baga boolii ta'e booliin garuu booliin isaaf fayyaa isaatiif qaama isaatiif waa tokko ittiin godhu booliin isatti waa tokko hin godhu garuu immoo boolii namoo baasuun haraama callaadha boolii maali akkamitti boolii namoo baafta deebi'ee waan kana namoonni baay'een akkana haasa'u dhugaadha namni tokko yookaan nama tokko boolii obaafteetti namni sun lamuu si bira deemuu danda'u namni sun baay'ee si jaallata jedhee nama hedduu taasa garuu saayinsii keessatti wanti kun wanti dubbatame tokko hin jiru saayinsii keessa hin jiru jechuudha nama tokko jedhee haasaa malee si galee kanaaf wanti kun haraama lamuu boolii nama obaasinis hin jedha ishee maadda. Wanti na dhibe asirratti wanti na dhibe boolii yeroo akkamii irra geenye irraa
Ani sagana inni kun siluma doktora mitila an siluma afum fuula sala nantani mujichila wama kana ma dhiisita siluma yu isayu injedama male isayu injedama yo bori sadu akani sinjibin bala musiba waan intaan dun fidin adara dhiisa jettani am borin rabbin soradda Jidagaila bagagesani loshana kahadapa Gachedere fachu Tokuma umani Bulti jarachu Kanisi chibira gaafa shufeerii taankii taate gaafa shufeerii taankii taate akkas taankiidhaan fuute shinii galee mabruuk maasha Allah mabruuk shinii jenneerra maaliifuu yookiin ana filadhu yookiin niitii kana filadhu hunduu deebiidha hojiin isin ta'a ati isin taata hirko sa'aatii tokko waan hin gunneef as keessa turte kan wallaa ammattee teesse guyyaa lama maa inni guyyaa tokko gaafa naa hojjette bakka ati wajjiniin naquu dandeessu tilmaamuu natti hin cimu Oromoon hammataadha dhiise. haa kanaaf akkasii wal ammattee teesse Rakkina biraa ta'uu danda'a hojiin hojjetamuu qaba garuu an galiin koo dabaluu galiin keessa dabaluu wali miindaan akkasii dabalamu gochuun hin danda'amu walitti dhufeenya ishee wajjin qabu. waggaa meeqa si dandeessi Waggaa 3 ol. naan du'e ka gaafate mana kan hojjetta Hamma yoomittaan sitti hirkadhee jiraadhani akka ciroo hirkataatti. namni tokko ofuma balleessee ofuma sababa isinitti barbaada isinii galee yeroo akkasiin dhagayina baay'ee maaliif viidiyoon irraaf qabdee dhufe kana fakkaata viidiyoo maaf hin dheeressitu warri naan jedhaa jirtanii isiniin jaalladha isinii galee isiniin jaalladha amma xumuraatti warri na hordofaa jirtan guddaan isin jaalladha akkaataa isin turee isin baarsee isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Orooshow bye.